بريزيدانتين أمريكا قرر دلدلا إيراني نتشوفمتي أكرر برمتو بيوت اللي تاهدو في يام الجديس بيون هدون يام ترامب كان دي دون دجام بيجي باكستان إيران تنا أكد أبتو خم بيجي توقعتو إيران موجة ماشيتين منستر بومبي بيجي باكستان إسلام بعد تمسساتي فغلطي فتشوني بسمي إسرائيل إدو هوغانان أولانا إيران موجتابا خامن جروبي خلابا خامرا ترافيكا مغالا إيران تيران كيسا ديرو حقو تجراشون دقام بريزيدانتين إيران مسعود بيزيشكيان ريبابليك الإسلاما يومي زيونستوتا في ويرتوتا أمريكا تفاركا إن كانت تجران بيزيس daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u kanneen nama isin dhageessifne hangafootatu lammii miidiyaati amma balleedootu isinitti erga pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti lola labseen booda Iraan tarkaanfii cimaa Doonaald Tiraamp keessaa hin baane fudhachuun dhagaan kanaanis onnee fi turuu dinagdee Ameerikaa akkasumallee biyyoota addunyaa mara kan ta'e buufata daldalaa Strait of Hormuz cufuun tarkaanfii fudhatte ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun Iraan cabsuudhaaf hooggantoota Iraan qofa ajjeesuun gahaadha jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp amansiisuudhaan lolatti kan naqe hoggaa ta'u haa ta'uti malee ammoo dubbiin akka yaadan utuu hin taane Doonaald Tiraamp rakkoo keessaa hin baane ulfaataa keessa gale haleellaa irratti raawwatame kafalachuudhaaf Iraan lola itti cimsuun tarkaanfilee gurguddoo fudhatteen buufatawwan Ameerikaan biyyoota baay'eetu galaa sagal keessa jiran irratti xiyyeeffachuun haleellaa cimaa raawwachuutti fufan. Kana malees Iraan dooniiwwan waraana Ameerikaa hedduu barbadeessuudhaan murteedhuma buufata daldalaa boba'aa addunyaa dhibbantaa 20 ol keessa dabru cufuudhaan yeroo ammaan tana Ameerikaan rakkoo keessa galuun himame. Yaaddoon Ameerikaa yeroo ammaan tana waraana Iraan cabsuu odoo hin taane waraanaan buufata Iraan cuftee banuu hoggaa ta'u buufata kana waraanaan banuunis kan itti ulfaate hoggaa ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo ammaan tana mohaamee jechuun maqaa Ameerikaatiif gaarii waan hin taaneef biyyoota lixaa hedduun dirqama godhuun akka tumsan balbala kana banaa jechuudhaan yaamicha dhiyeesse. Yaamicha pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp Strait of Hormuz banuuf dhiyeesse yeroo ammaan tana mormii guddaa biyyoota lixaa gidduutti uume. Deebiin biyyoonni yaamicha taasifameef kanneen gabaabumatti biyyoonni akka Faransaay, Yuunaayitid Kingdom, Jaappaan hirmaachuu diduudhaan Chaayinaa fi Awustiraaliyaan ammoo yaamicha fudhatama hin qabne akkana keessa hin gallu jechuudhaan mormuun dhagahame. Yaamicha Tiraamp taasise kanaaf hanqammaatti yaamicha kee kana xiqqoo itti ilaaletiin gama gameesiif deebise jechuudhaan xiqqoo dhibootti Kooriyaa kibbaa hoggaa taatu kunis Kooriyaan kibbaa yeroo ammaa tana Kooriyaa kaabaa uggurruudhaaf yeroo gargaraatti Ameerikaatti garsa gaafachaa turuun ibsame. Chaayinaan yaamicha kana jala didduutti pirezidaantiin Tiraamp garmalee aaruudhaan daawwannaa isaa Chaayinaa Beejingitti taasisuuf karoorse haquu beeksise. Yoo Chaayinaan doonii waraanaa bobbaasuun Strait of Hormuz na waliin hin banne anis mariin duraan Chaayinaa waliin taasisuuf karoorse haqeetiin jira jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karaa Tiwiitarii isaa Tiras Sooshaal irratti katabee jiraachuun mul'ate. Lolli Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan wallabdee fi qoqqobbii ji'oopolitikaa baajiddu galeessatti qabu yoo ta'u dhiyeenya kana Paakistaan waraana Iraan baajiddu galeessaa keessatti deemaa jiru hordofuudhaan Iraan wajjin akka dhaabbattu ifatti beeksisuun dhagahame. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi fi ministeerri muummee Paakistaan Islaam Baad marii bilbilaan taasisanii doonii Paakistaan haal duree tokko malee daandii Strait of Hormuz keessa akka dabartu walii galuun ibsame. Akka waliigaltee kanaatti dooniiwwan Paakistaan boba'aa fe'anii odol addaas Abuu Dhaabii irraa gara Paakistaan deemaa turan danqaa tokko malee buufata Hormuz keessatti akka dabartee ibsameeti jira. Dooniin Paakistaan tun erga Strait of Hormuz cufamee as doonii jalqabaa buufata kana keessa dabarte ta'uun dhagahame. Israa'el hoogganaa olaanaa Iraan Mojtaba Khamenei bakka inni jiru beekuudhaaf yeroo ammaa tana kaameraa tiraafikaa magaalaa guddoo Iraan Teheraan keessa jiru haggootee jiraachuun dhagahame. Ergamtoonni Mossad hoogganaa olaanaa Iraan argachuu fi sarara bilbilaa isaa jeequuf waggootaaf neetwoorkii magaalattii basaasaa turan amma kaameraa biyyattii haggoodhuun dhagahameeti jira. Israa'el hoogganaa olaanaa kana ajjeesuudhaaf haleellaa raawwachuu isiitiin duratti Khamenei basaasuudhaaf kaameraa tiraafikaa Teheraan irraa caalaan haggoodhaa turuudhaan iccitii baasaa akka ture ibsameeti jira. Yeroo ammaa tana Israa'el miseensa Mossad Iraan keessatti baay'ifachuudhaan hooggantoota Iraan galaafachuuf kan xiyyeeffate hoggaa ta'u basaastonni Israa'el waggootaaf eegdota Ayatollah Ali Khamenei basaasaa turan kan yeroo ammaa tana neetwoorkii kaameraa tiraafikaa magaalaa guddoo Iraan cabsuun to'atantu himame. Basaastonni kunneen kaameraa nageenya kallattii mooraa Khameneitti kaa'amee fi eegdonni makiinaa isaanii bakka itti dhaabbatan agarsiisullee haggodhanii jiraachuun ibsame. Kaameraan tarsiimoodhaan kaa'ame kun basaastonni kun Ayatollah Khamenei yoom akka mana taa'u akka beekanii fi tajaajila bilbilaa harka isaa jirullee akka to'ataniif kan dandeesse hoggaa ta'u deeggartoonni isaa yoo haleellaan mudate
gargaarsa bilbilaa akka hin taasifnellee kan taasifamu ta'uun ibsame. Bal'ina hojii Moosaad jalqabaa kan gabaase Financial Times guyyaa afuraffaa waraana kanaatti yeroo Israa'el weerara lafa Libaanos irratti raawwatte irratti yoo ta'u ammas shakkiin kaameraa Iraan Teheraan keessa jiru butamuu heddummachuun burjaajii uumuu isaa Financial Times guyyaa irrattis gabaasee jira. Hooggantoonni Iraan yeroo mana marii hundeessuun hoogganaa olaanaa Iraan bakka Khamenei bakka bu'u suutaan ajjecha hooggantoota Hezbollah fi Hamas hordofuudhaan Iraan erga qorannoo taasifteen booda hooggantoota eegumsa olaanoo Iraan ta'anii Moosaad wajjin hidhata qaban basaasummaa irratti bobba'an 7 murtee du'aa itti murteessuun dhagaame. Dhiyeenya kana immoo Iraan miseensota Moosaad 20 Iraan keessa ari'uudhaan kaanis mana hidhaa galchuun dhagaame. Iraan dandeettii waraanaa cimaa qabaattullee humna odeeffannoo laafaa qabaachuudhaan yeroo ammaa tana Israa'eliin miidhamaa kan jirtu hoggaa ta'u Israa'el dandeettii basaastummaatiin ammoo Iraan caaluudhaan yeroo garaagaraatti hooggantoota Iraan galaafachuun itti fufeeti jira. Pireezidaantiin Iraan biyyi isaa Ameerikaa fi Israa'el waliin waraanaaf qophii akka hin taane ibsuudhaan garuu abbaa biyyummaa isii weerara irraa ittisuudhaaf mirga uumamaa keenya beekamaadha jechuudhaan ejjennoo hiriiraafamne qabaachuu beeksise. Masuud Peshkiyaan ergaa tiwutarii isaa irratti dabarseen buufata waraanaa Ameerikaan naannicha keessa jiru irratti yaadanii walitti dhufeenya gaarii Iraanii fi biyyoota ollaa Iraan jidduu jiru diiguuf itti fayyadamaa jiraachuu ibsuudhaan tarkaanfiin kun hatattamaan akka dhaabbatu gaafate. Dhimma nageenya hamaa naannichaa kana ilaalchisee gita isaa Faransaay Emmanuel Macron waliin bilbilaan marii bal'aa taasisuullee pireezidaantiin qopheesseeti jira. Abdiin baajiddu galeessaa ilaalchisee yaada baay'ee cimaa kennuun pireezidaantiin Iraan guyyaarraa akka beeksisetti weerara Ziyoonistootaa fi Ameerikaan tuffachuudhaan naannichaaf nagaaf tasgabbii fiduun hin danda'amu jechuudhaan Riippaabilikni Islaamaa haala kamuu keessattuu cunqursitootaaf harka kan hin kennine ta'uu beeksise. Hawaasni addunyaa weerara biyya isaanii irratti raawwatame kana ifatti akka balaaleffatanii fi weerartoonni seera addunyaa akka kabajan dhiibbaa akka godhanis yaamicha dhiyeessee jira. Pireezidaantichi odeeffannoo sobaa qofa irratti hundaa'uun biyya biraa dhuunfachuuf waraana banuun jaarraa 21ffaa keessatti abbaa irrummaa baay'iddu galeessaa keessatti kan mul'atu ta'uu ibsuudhaan gocha diinota isaanii kanaas kan balaaleffata ta'uu beeksise. Dhumarratti pireezidaantiin Iraan yaamicha nagaa fi haasawaa waa'ee waraanaa kana xumuruu kamiifuu haal duree ifate kaa'uudhaan hanga gara fuulduraatti haleellaan dabalataa naannoo keenya irratti raawwatamne mirkaneessaan amanamaan hin jiraannetti waa'ee waraanaa kana xumuruuf haasa'uun bu'aa hin qabu jechuudhaan Iraan tarsiimoo ittisa isii cimsuun itti fuftee jiraachuu beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kanan gammaddu hordofaa turtanii turtii gaarii.